haadholii Oromoo guutuu dorsuu jechuudha. Kanaaf deeqaa lama sadii viidiyoo ta'anii himatanii acufatamu. Haadha keenya banadhaati. Neetworkii Mboo ajuurratti fakkaata. Ilmoon isaanii biyyaa baatee geeffadha. Neetworkii sirreeffadhaa. Rumba duuko mooditara isa tokkorraa nan kaase isa kamiin jirtaati. Narkaa badeeman. Allahu akbar. Amma musa kan irraan kaasa. Sagaleen keessan baay'ee nagaamu ko. Kan irraa kaasee gaatti dabarsa. Viidiyoo baniiti eebboo al tokko daqiiqaa lama sadii gaafanneeni waa'ee mucaa isaanii nuyyuu hin beekne irraa dubbataa jirra. Waa'ee isaanii barbaanne nu dhaga'u. Haati keenya maal ta'an doorsisni edda galgala haati keenya dhufanii himatanuu ka jedhu yaada kaasne jennaan uummanni keenya sagalee ta'aafii jiru shamarran mana madaamii sagalee ta'aafii jirtu hin barbaannu hin dhufannu jedhamee ture. Amma immoo yeroo dhaga'u dhufuu barbaadanii jedhame. Erga dhufanii immoo viidiyoo ba'anii daqiiqaa lama tokko dubbatanii cufatanii dhimma isaanirra gahaa jiru qofarraa dubbatan intalli isaanii ta'uu geessanii intala isaanii ta'uu qofa nuufa mirkaneessan. Haadha keenya akkam jirtu nagaa keessanii? Atiin boo'iin ati qo'i seeraan dubbaddu maaliif boossaa? Akkati boossuuf miti kan si fideen. Sarara nuti qabadhati. Please sarara. Sarara nuti qabadhu. Suuta. Haadha keenya. Mboyinaa haadha keenya nuyyuu boonyee dadhabnee waan jirrutti jirra. Abshiraa haqa mucaa keessanii illee ni baafna. Haqni mucaa keessanii illee ni baa. Isinii waliin jirra. Mboyinaa cubbuu mucaan keessan goote hin jiru. Cubbuun yoo ta'e dubartii taate dhalachuu akkasumas immoo namni dubartoota biyya Arabaatiif sagalee ta'u dhabamu kanuma cubbuu malee mucaan keessan cubbuun isiin goote hin jiru. Biyya Arabaa keessatti immoo mucaa keessan sabiyyii kanaa miti ka guddaadha jedhamee waraqaa guutuu Afrikaa qabuyyuu Arabni waa rakkoo hedduu irraan geessi gatii ta'ee fi hin ajjeefti fayyada Arabni waa biraadhii isaatii ajjeesuu fa'itu jira. Inni kun iyyuu lubbuudhaan baga jiraatti rakkoon qabu. Amma isinirra maaltu gahaa jira haadha keenya? Maal isiniin jedhaa jiran bilbilanii kana qofa himadha. Waa ilmoo keessa irraa dhiisaati. Ebboo tasgabbaa'ii jedhiin harmee kanaanii tasgabbaa'ii jedhiiti waan irra gahaa jiru bilbilaan waan isaaniin jedhamaa jiru adubbatan uummata Oromootti. Isin immoo sheer godhaa waraabaa. Takka miira keessa galaniitudha. Miira. Ebboo bakka meemee isaan xiqqoo si'a tasgabbaa'anu kottu taa'ee ati nuun dubbadhu ebboo. Waan kana hin beektaa waan jedhamaa jiru hin beektaa quba qabdaati. Mubee waan kanatti matan dubbadhu. La dubbadhu wallaan qabalee dhagala naati dhuftee fuuldura namaa teessee bo'uun du'a goote. Okay, Oromoo ani siifanii guyyaa obboleettiin keenya Saaraanii harmeen kiyyaa gara miidiyaa dhuftee himachuu barbaaddinaan jennaan akkuma argitanii harmee gara miidiyaa hin finnu jedheenii ture. Lakkii dhuftee himattuu dallaalaa biyyaa sanatu nuguseetu asfaraarraa jira birriitiin itti hirkitellee hin jiru afaan kee qabadhu jedhee asfaraarraa jira kan jedhanudha. Kan nama gaddisiisu seenaa harmee kanarraa wanti isaanatti himatanii ijoollee kana qophaa guddisan abbaa malee isinii galee. Saaraanii nama jireenyaa haadha ishee arguu dadhabdee qotattee lafaan qabdu lafa lafaan qabdu haadha ishee kana jijjiiruuf baate Saaraan isiin guddoon jechuudha. Guddina qabdu isiinis waggaa 20 wayi. Waggaa 21. Isiin sun immoo waggaa 19. Isinii galee. Isiin sun immoo obboleettii koo hangafa qoftii hanga yoomiitti nu hojjettee nu nyaachisti jetteeti kan isiinii gara dubbeeruutu deemte jechuudha. Garuu hanga yawwanaatti ji'a 7 guutuu sagalee haadhaa dhageessee hin beektu sagalee ilmoo ishee itti aansuunis akkasuma takkaa maallaqnis ergameef hin beeku jechuudha. Haati kuni baradheen qabu barumsan qabu kan isiin achi baatee
Bara 2024 ji'a 8ffaadha kan isin biraa Eeboo baatee tasgabbeessi meedik please. Eeboo tasgabbeessi. Siifuu koo. silallee akkasuma osoo hin dadhabde boo'icha biraan dandeessu haala itti guddistetu haala ilmaasii itti guddistetu adda. Hin boo'ini harme Saaraa Eeshi mobiili. tasgabbeessiin afaan beektu. Iyyanii bu'aa jiru. Wallaahi. Wallahi gara nama gubataa jarri ashaangullitii bu'aa gadhiistan ulaayi biira nama baasuu danda'a waan ta'eef ashaangullitii bu'ichaan gadhiisina yaada kanatu fixannee nama baasuu danda'a laayibiini baay'ee gara nama gubata dhugaa imimmaan haadha arguuni imimmaan haadha arguun baay'ee namatti jabaata dhugaa dubbachuu fi garuu immoo haadha koon boo'ina nuundi keenyallee ilmaan kee Akkuma namaattaniyyuu mucaa dallaalaa sanaanii jette dhiifama gidduudha adda kute akkuma nama kamiiniyyuu maallaqa kennee fi ilmoo koo meedikaala goosisee guyyaa 3 kan isiin bararaa deemte inni ji'a 2 booda bararaa deemte jedhanus sobaa intalli koo amala sees nan beekaa nama amala akkasii qabduu miti intalli koo qulqulluudha ani ittiin amanaa ilmoon ji'a 7 dhalachuu hin danda'a tarii marfee waraananii dhalachuus hin dandeessi. Qoy. Mucaanii meedikaala gootee namni ijoolleen biyya arabaa gadi baatee warri dallaalaan ijoollee keessan gadda Dubaa irraa waan argee dhufanii waan ta'e dubbatanii turan. Mucaanii yoo meedikaala godhamu malee namni biyya alaan ba'uu jedhanii ni jarriyyan dhugaa akka ta'e bareera. Ji'a tokko teessee Itoophiyaa keessa ni jedhame soba jedhaan taate. Soba meedikaala gootee maallaqa dallaalaa sanaa kennee Finfinneetti intala kootiin nagaatti jedheen ofirra deebi'ee ergasii ijasii sagalee siis hin dhageenye maallaqa iyyuu barbaadee miti intala koo iyyuu hin dhabee nkaan maallaqa ergu miti naa dawwaltee iyyuu hin beektuu jedhe. Wanti simmanee goote meedikaala gootee gara biyyaatti deebite hin jiruu jedhan an sagalee jaraa waraabeera tarii jaratu iyyuu sobanii natti ergan jedhee tananuma haadhuma kanayyuu sagalee haadhaa hunda waraabeera. Suni galee harmeen immoo nama hin baranneedhaan isii fookoo ilmaan kan akkanitti guddise beekaa. Sheer Oromoon hundi dhaga'uu qaba. Waan tokko fira biyya Itoophiyaa keessa hin jira namni. Itoophiyaa jinnii jaankaa goodarree minaan nyaan jettan kun naa liqinfamu wana. Wal malee fira hin qabne jala keenya. Wal malee maal qabne jedhe weellisaan. Wal malee fira hin qabnu sheer godhaa hundi namaa dhaga'uu qaba. Nu ammas nama rabsaan jirru nama tiraa jedhaan jirru. Adaraa seera dallaalonni afunaanaman dallaalli ijoollee shamarran keenya gurguraa jiru ragaa qabatamaa qabna kunoo guyyaa siin asii baatee deemte eerpoortii keessatti galmaa'ee jira dhageessanii eerpoortii keessatti galmaa'ee jira haadha bu'aa jirti dhufte inuma dallaalli gaanfa baasee dallaalli eeyyaman qabne dallaalli biiroo hin qabne magaalaa Finfinnee keessa taa'ee gaanfa baasee jechuudha eegee baasee haadha doorsisuu eegale. Haati uummata Oromootaan gadi ba'ee madde du'aa yoon du'a jedhanii dhufan. Gada gaanfinnu inni irra. Kanaaf yoo danda'ani eebboo haati mucaan kun yoom akka deemte guyyaa meeqa ila jedhee maal jedhanidha. Imbaasii irratti guruppii irrattis. Erga mara ijoolleen ajiraattu ijoollee Oromoo. Namni tokko meedikaala godhu malee biyyaan ba'uu jennaan. Eeyyee meedikaala gootee ji'a tokko teessee lola wayii jira. Lola nu hin beekne Itoophiyaa fi eessatu lolee ji'a 8 kana gidduu ni yaadachisaami. Lola wayii ture lola sanaaf ji'a tokko Itoophiyaa keessa teessee mucaan xiyyaarra addaan cite. Obboleessoo xiyyaarri Itoophiyaa indoominumaayyuu ati hin qabamta. Eerpoortii nuti kasa saganaa jechuudha. Xiyyaarri Itoophiyaa bara koronaa xiyyaarri Ameerikaa dhaabate iyyuu xiyyaara badhaafamedha. Bara koronaa iyyuu hin dhaabanne. Nama fe'uu dhiisee qodaa fe'aa ture. Xiyyaarri Itoophiyaa jechuudha. Naalabuuk. Eerpoortii maqaatu eerpoortii irratti immoo wallaahi abbaa barbaade inni isu. Isuma dhuguma. Eerpoortii Itoophiyaa irratti abbaa barbaade inni isu. Nan argean. Eerpoortii Ijiptis argeera. Kan Dubaayis argeera. Kan biyya meeqaa argeera. Eerpoortii Itoophiyaa dhuguma akka badhaafame jira. Gaafa ittiin deemtan argitu sunis. Kanaaf lakkii boo qabeenya kooti eerpoortii Itoophiyaa qabeenya kooti abbaa barbaade inni isu. Abbaa barbaade inni isu. Qabeenya kooti bakka. Kanaaf qabeenya kooti. Allaqe. Kanaaf
maqaa balleessaa jira jechuudha mucaan kun. Namichi dallaalli kun eessa jira? Biyya kana keessa jira. Nama nu birmatu. Haati keenya dubbatanii daqiiqaa 2-3 dhaammatanii utuu jedhanii natti tola. Eebboo gabboomni haati keenya. Viidiyoo banachuu dhiiste akkasumatti haasoftu ammallee viidiyoo yoo banatte hin boosii isheen rakkoo. Akkasumatti dubbatan uummata keenya argitaniittu miti. Fuula namaa kana xiqqoo. Ituu isaanii dubbatamu biyaansi ijoolleen viidiyoo xiqqoo si waraabbatanii gaarii natti fakkaata silaa garuu ituu sabaranii takkaa jedhamu. Bakka dhiisi qinibbirii goona viidiyoo marraa amma waraabbanne irratti sagalee goona bakka waa tokko gochuun hin haadha keenya akkasumatti dubbadha. Mootii kaasii dubbachuu. Mootii kaasii obboleesso. Dallaalicha finna. Dallalaadha kana doorsaa nuti ni fida. Waan jabaa ho'i seetanii hin eegina. Oomu qunxulloo tokkotu biyya raase. Kan inni haadha arrabsaaru. Nagaadha minni nagaa keessa. Nagaadha. Hin nagaama. Nagaama yoo ta'e. Kan jiraatu jechuudha koomiti. Ani kanan jedhu mucaa na biraa deemte anadha mirga deemte ji'a sagaliidha. Ji'a sagaliin finne iyyuuti xinnoo qabdi jirti. Gaafa deemte immoo waan hunduma isaa meedikaala galtee isheen deemte nugusaa kan jedhamu kanadha kan geggeesse barbeettu makiinaa yaabsisee baqa bultii lama na bira bultee sadaffaa irrattidha isheen barrarte gizee sanaa jechuudha. Achi gaafa booleedhaa deebinu geggeessine gaafa deebinu immoo birriin daa'imni birrii 50,000 taaksii keessatti fuudheen ittiin laadde inni immoo birrii kana sinaallaan naan jedheetu deebiseetti na arrabsaa ture kanaafiyyuu arraba waan hin taane inni naan jedhee galagalii maarsiin godhaa mucaan kee akkas taate maalidha naan jechaa ture isa kana iyyuu dhiiseenanii amma immoo kana gidduutti immoo wanta odeeffamee kun kaleessaraniin hin dhageeyyuuti mucaan kee deessee kootu fudhadhu birrii 20,000 kaffaliiti birrii 20,000 kaffaliiti si yaabsisne si erginaati naan jedhee naan birrii maali siin kaffalattiin hin jedhee birriin kaffaltu taanaan immoo lubbuu mucaa keessin argattu maal isa hamma yoomitti seenaa sii ta'a maalidha naan jechaa ture ani walitti wanticha immoo hin beeku maali akka inni godhe immoo. Birrii kaffalinaan jedhe ani waanan kaffaluus hin qabu inni immoo kana immoo na dhaabbadha ani waanan jedhu hin qabu abboon kana waanan godhuus hin qabu bakka. Dhageessanii uummata garagali jedhee haadhaan. Gaaficha meedikaalaan isheen galtee deemte ani deemumsa ishees hin dhageenye garaatti baachuu ishees hin beeku gaafa isheen kana galagalii waan na gootu hin qabdu kara barbaadde irra deeminaan jedhee ani waanan godhus hin qabu sirriidha waanan godhu immoo hin qabu mucaa nagaa fayyaa fuudheen ittiin laadde gaaficha gaafa inni deesse mucaa kee fudhadhu kootu gaafa ni naan jedhu birrii immoo kaffali dura naan jedhe jalqaba gaafa bilbilee natti himu birrii 85,000 kaffaliiti ayyarii irratti si yaabsisanii si erginaati naan jedhe ani birrii 85,000 birrii 8,000 lakkoofne ani iddoon fiduus hin qabu anoon beekuttiin hin jedheeni achi booda inni immoo fuudhee gadda galgala immoo bilbiluma naa bilbilee akkanadha deesseetti birrii 20,000 si gargaaraati birrii 20,000 kaffaliiti geeffadhu fudhadhu mucaa kee naan jedhe ani maalan godhaan isteediraa waaqayyo maalan godhaan eessaa fideen birriin kaffal mucaanoo nagaa deemte asiyoo meedikaala galtee hunda isaa galteetiin isheen deemte yooti fayyaa ishee nagaa isheetiin isheen barrarte yooti kana gidduutti ani maaliyyoo ta'u ani mucaan kun fayyaa isheen barbaada nagaa isheen barbaada inni immoo waan inni kana nagaafatuuf immoo hin beeku ani isa kana saba Oromoo adaraa keessa maal akkuma beektan naa godhaati mucaan kun mucaasa qabaattu arabaaf isa dhaltu oromoof isa dhaltu abbaa barbaadeef isa dhaltu mucaan kun garuu fayyaa ishee akka chiratteetti akka isheen naa deebitu naa godhaa naa dhaabbadhaa adaraa keessa maaloo mucaa wallaalara waan tokko hin beektu deebiin deeffattu anuu ishee gadhiidha garuu isheen immoo naan gadhiidha arasaayyuu dubbii deeffachuu hin dandeessu hin sodaatti hin urgufamti manaa baatee hin beektu bakka ta'eef
Kanaafi ani waanan godhu tokko iyyuu hin qabu. Waanuma godhu hin qabu. Adaraa keessan maaloo. Waanuma gootan godhaate akkuma lubbuu ishee naa baraaraa. Galatooma kalas ni gaha kalas dhaabaa kalas. Dubbatina. Hin boo'inaa dhaqo. Hin boo'inaa. Hin boo'inaa nuti waa gochuu dadhabe. Nuti waa tokko gochuu dadhabe jennaan mucaan goobe. Nuti waa gochuu dadhabe. Baya gammadan kun. Guddaa keessa taa'ee magaalaa Finfinnee keessa taa'ee namichi kun haadhatti roorrisee ilmoo gurguree dallaalaa seeraan alaa. Dallaala seeraan alaa mootummaan barbaadaa jira. Dallaalaa seeraan alaa mootummaan hin barbaada. Inni kennu dhabamee haatiin tala deesse ilmoo sii jalaa gurguramtee deebi'ee itti doorsisee teelee keessaa kan sagaleen isaa ba'uu danda'u jechuudha. Argaa hundi keessanii. Dallaalli amma kana humna godhateera. Dallaalaan. Anoo fayyaa isheen baasee hundaayyuu baatee bultii tokko bakkee baatee bulteen beektu na jalaa gaaf bultii lama na bira bulteetiin isheenii gaafa sadaffaan isheen barrarte birrii immoo peestaalitti naqee dhugaadha peestaalitti naqee birrii 50 harka kootiin taaskii keessatti itti laadhe birrii maalii natti laatte naan jedhe mucaa kee hin argattooti kara barbaaddeerra immoo na barbaadde kara barbaaddeerra na baasii naan jedhe kara barbaadde fidi naan jedhe kara barbaadde fidi kara baay'attuurra fidi galagali dhaqiitii naan jedhe anoo waanan galagaluufis hin qabu waanan godhus hin qabu inni si galagashu siifa dhufu malee anoon beeku sababa ani barumsan qabaanne maayemii sababan ta'eef natti taphachaa jirtamni ittiin hin jedhe kanuma kara barbaaddeerra fidi naan jedhe galagali immoo naan jedhe dhugaadha waaqayyoo kanaaf ani hin beeku bakka ta'eefi isa kana an mucaa kun hormaan ishee fayyaa isheen ergee birrii simuna harkaa fudhateera keessatti ittiin kenne. Ingaa mama. Ingaa mama. Ingaa. Sarara lakkoofsa gurbichaa dubbadhu uummata Oromootti bilbila isaa dubbadhu. Waa sagal barreessaa jalatti. Oromoo bakki jirtan duraa kun. Lakkoofsa dallaala kanaa qabadhaa. Duwwaa sagal. Bilbila lama qabataa 25 18 duwwaa 81. Suuta jedhi nutti duwwaa sagal. Duwwaa 9 18 68 duwwaa 81 bilbila lama qabata jechuudha. Tokkommoo isinitti mammalle. Amma nutti